fayyadama guyyaa shan jidduutti sirraa balleessa በአምስት ቀን ውስጥ ማል ያጠፋል ፎር መቶ በመቶ ማለት ነው። እሺ ምንም ችግር የለም። ሌላ ደግሞ ሚደመቹን ወሮተ ገራ ኬሳ ሚደም ቀበን ሚደመ ሉካ ሶሪ ሚደመ ገራቲ ሚደመ ዱዳ ቀብደን ለኮስ ከእንጅሩ ፕሮፋይል ከጀላ ደበል ጅራ ፕሮፋይል ከገዲት መለቶ ቁባ ከለ ጅራላል እጅ ምልክት እንደዚህ አለ ከፕሮፋይል ስር ማለት ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم توتا بجلة توتا وردو توتا زينو توب أول رتو أنا نسنجد أبوليان تيا سبسكرايب قدا لايك قدا يو فيديو كان لالتان شير قدا بارك الله فيكم ومتك والله إسن رن الرسو لايك قدا بارك الله فيكم وانتي لايك قداني في لنا ما برها جايو في ملي وابراتي متي وانت نسنجد بربان دي أرجتني جرتم فيديو كان جتشو دلوغا ربي وروني دواء faayidaa hin qabne online irraa guurtanii nyaatan dhugaa rabbii dhageeffadha. Maal isinitti fakkaate hiriyoonni kiyya baay'eetu bitate jechuudha dawaa kana kan inni dhukkuba jedhanii onneen na dhukkuba jedhanii yookaan immoo luka na hiite luka kana keessa na nyaata jedhanii dawaa kana online irraa guuranii nyaatan jechuudha. Duudaa ta duraa caalaa itti hammeessee dhibee birallee irraa itti dabala jechuudha. Kanaafuu buleeyyan tiyya warri online irraa dawaa adda addaa ka'amma isaan akkatti tarree galchaniitiin mee maalinnati isa irraa beekan obboleeyyan tiyya dawaa habashaa jedhan dawaan habashaa kun dhibee san yoo fayyisellee jechuudha sanuu baana isni rabbiitiin dhibee sanuu yoo fayyise dhibee biraa irraa isinitti fida jechuudha hidda birallee kukkuta jechuudha. Kanaaf dhibeen fakkeenyaaf dhibeen isaan irratti namaa kennan dhibee kalee yoo ta'e dhibee tiruun miidha dhibee onneen miidha obboleeyyan tiyya fakkeenyaaf dhibee onnee namatti fida dhibee tiruun namatti fida onnee nama miidha isin galee wallaahi dawaa kanaa asirraa guurtanii mallaqa kafaltanii kanaan mallaqa xiqqaan hin bitan kanaan bitanii yoo dhibee san kan isin fayyisullee taate bada isni rabbiitiin dhibee biraa isinitti fiduu man dhiifne. Kanarra abboo mallaqa isaan bittan san haakimii dhaqaati seeran haakimii bareeddu jira musayfaa bareeda dhaqa maramaa argitanii hattaa hagaara wallaahi laziim wanni dirasii raajii dirasii ka'aati uf laala yoo amma waan isinitti mu barbaade maayini yoo dhibee keessan haakimiin sun dhibee keessan saniif dawaa isinii kenna haakimii seeraa jechuudha ta seeraa ta meeshaadhaan laalanii waan si dhukkubu laalan. Kayyagas yoo tiruun si dhukkubde fakkeenyaaf yoo kaleen si dhukkubde kalee ta'e tanaaf furmaata eega rabbiitiif furmaata wahii kalee qofarratti ka xiyyeeffatu jechuudha. Ka waan biraa isin hin miine mee namoota hedduu dhageeffadha wallaahi laziim dawaan habashaa mee doktoroota hedduu dhageeffadha dawaan habashaa rakkoo guddaa namarraan gaha. Kanaafuu dawaa habashaa bittanii obboleeyyan ta'e ofitti hin taphatina. Umrii keessan of hin gabaabsinaa isiniin jedhan maaliif yoo dhibamtan haakimii dhaqa yoo haakimii argitanii gaa homuu isin dhukkuban jedhu ofiisisi dhukkuba yoo himmootu homuu isin dhukkuban ka haakimii isin jettu taate obboleettiitiin intala muslimaa ilma muslimaa yoo taate jechuudha quraana qara'i ofitti akka ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam nun jedhan namoonni hedduun nu dhaaban olumaan kenna nu dhaamanitti suuraa faatiyaa marraa torba قل والله أحد مرة ترب قل أعوذ برب الناس مرة ترب قل أعوذ برب فلك مرة ترب قرأيتي يتتت في دوجي أبوليتي أبوليسكي دوان كان تعاله هنجر قرآن شفاء لكم فيما في الصدور جرى رب سبحانه وتعالى لما في الصدور وان أرجتي أني تكيس جروف وان إبي أداتي قرآن الدواكين كنافو itti qara'iti dhugi quraana qara'uu heddummeessi rabbii kan kee kadhadhu yaa rabbii kiyya dhibeen kee kuni dhibee haakimiillee hin argine ofii ananaa dhukkuba hin argita ofii ananaa dhukkuba ofii haakimii dhaqummootu homuu sin dhukkubannaan jette haakimiin yaa rabbii yaa Allah khaaliqu samaawaati wal ardi na fayyisi jedhi rabbii kee kadhadhu dawaa habashaati bituuf hin fiigin wanni dawaa habashaa bittee dhibee biraa ofitti dhaltuu hin jiru jechuudha. Namoonni hedduu bitan. Kun mataa dheeressa jedha. Asii mataa biteetiin yoo itti naqeetiin hin jedhe mataan akkuma jirutti irraa gadi lafatti. Subhaanallah.
kun immootu nama furdise. Mee daa'ima Yamanii ka jedhan san kan namoonni hedduu olii gadi oofan daa'ima Yamanii isinii galee buleeyyanti dhugaa rabbii daa'ima Yamanii sun kijjiba. Tokkoffaa ijoollee meeqan nyaate bite tokkoffaa tiruu na dhukkubsedhan lammaffaa coggaarraa nuti ta'e jedhan sadaffaa akkanumatti bakka kalima kanarratti nu ulfaata jetti ijoolleen warri bitanii nyaatan. Daa'imni Yamanii asliin isaa obboleeyyanti dawaadha bareedaadha. Garuu eenyu aslii sitti gurgura kaanii walitti cambanii kaanii kasaraata kaanii itti naqanii waan argan baxabatanii obboleeyyanti kun singiggoo isinitti taa'ee dhugaa rabbi bittanii diniin waan isaan maaliifuu ina dhagaa isinitti himaa obboleeyyanti. Daa'imallee yoo barbaadan jechuudha. Daa'ima qulqulluu ofii keessanii daa'ima qulqulluu bakka inni irraa baafamu dhaqaatii bitadha. Waan online irraa guuran kana kan namni kaanii itti naqee ol fajjisee ol guddifatee gurguru kaanii walitti naqee zayitii kaanii walitti dhuubee maalummaan mataa keessan irratti kana naquun isin gahe maal mataa keessan balleessitan mataa keessan obboleeyyanti shaamboo bareedaa saddaliyaa dhaqaatii saddaliyaa irraa bitadha shaamboo bareedaa bitadhaati mataan kee yoo isin jalaa yaa'aa jedhan doktoraan bitadha ittiin dhiqadha mataa keessan zayituun zayitiidhaan argitanii obboleeyyanti wanni irraa jechuudha. Axxaara irraa zayitii babbareeda waaqa qaaliin bitaati ofii keessanii dibadha. Wanni online irraa shama walitti laaqame mara guurtanii mataa keessanillee of galaafattanii sammuu keessanirra rakkoo geessaniif hin jirtu takka. Ka garatti ganyaattan immootu sandaran kan mataa sandaran rakkoo guddaa isin raanga. Dhibee maalii jedhanii dhibee kaanii jedhanii ka tiruu jedhanii ka onnee jedhanii ka dhibee simbiraa jedhanii ka maalii jedhanii maalitti beekan isaan qara qoratanii harkaa qabanii maalitti beekan hin beekan garuu wanni isaan namatti hin taphataniif mallaqa barbaadudha yaa obboleeyyanti mallaqa barbaadu waan nama hin goone waan nama naasofsiifne hin qabu mallaqa kanaaf waan argitan ofitti nyaattanii ofumaa rakkoo ofirraan hin gahina isiniin jedhaanii wallahi gara kiyya jechuudha. Hin ta'u obboleeyyanti waan akkana sirrii miti. Abadan sirrii miti waan akkana dawaa habashaa kana guurtanii yoo nyaattan kaleefi jettanii cirracha kalee balleessa maalii jettanii yoo nyaattan cirracha kalee san balleessuu miti inumaa irraan isinitti dabalee dhibee biraatiif isin saaxila. Dhibee garaacha keessanirraa rakkoo gaha wanni asii gadi nyaatan ka osoo maraamarame isaa hin beekne jechuudha. Isaa bahee isaa hin beekne ka doktorri tokko maraamaree hin qabne doktor ebalu doktor maalii jedhanii hunduu doktorummaa baafate ka obboleeyyanti kutaa lama hin baratin ka kutaa takka hin baratin doktorummaa doktora ta'uu isaa maal hin beeknanu seeraan qaxaramee doktorummaan isaa seeraan barateetiin aarsaa guddaa kafalee doktora ta'e moo beekumsuma malee dawaa walirraa guuranii obboleeyyanti kun kaan irraa guuree dulma akkasitti walirraa bitanii charcharutti gurguratan marra akkatarri ka dhugeetiin eegas garaan dhukkubu isin ka dhugee onneen garagaltu isin ka dhugee tiruun miidhamtu isin jarri mallaqa ofii fudhatte marra akkatte ani dhugaa rabbi akka obbolummaa isinidhaaf wallaahi billaahi an dawaam habashaa kana yumanarra dhufuu hin dabarsa isinillee ofii kiyyaan jibbaa miti garuu hiriyoonni dubbitate. Ofii kiyyaa waan jibbuuf ani isinillee ni qooda jechuudha. Bakka waan ofii jaaladhe obboleessa keetillee jaaladhu waan ofii jibbite obboleessa keetillee jibbii jedha hadiisni ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu ani dawaa habashaa fuudhaa har'as borullee nyaadhaa isin jedhu dawaan habashaa dhibee guddaa namarraan gaha ufuma itillee irratti of hin galchina haakimii dhaqa haakimiin homaan sin dhukkuban sin jettee miti shayxaana fi homa malee waan biraa osoo hin tahin ija namaa kana malee kasi dhukkubu waan biraati miti quraana kan kee qara bakka haakimiin homaa qulqulluu jirtoo sin jette ati nafsiyaa ta'etti irratti xiyyeeffadhuuti quraana kan kee qara akkasiin jedhe sanitti bishaanitti qara'eetii dhugi itti tuttuufi dhiqaadhu buleetiidhi quraanni dawaa kenna jechuudha. Kanaaf kanana dhukku dhibee ammalee dhibee jinni dhibee maalii dhibee siirii dhibee maalii jedhan isaantu beeka maalitti beeka mallattoo siirii mallattoo maalii jedhanii homa arganisitti naqanii onnee teessan garagalchite ofiin tabalaashisinaa jechuu barbaade walumaa galatti wallaahi laazim
walumaa galatti ufin tabalaa isheessinaa isiniin jecha barbaade. Dhugaa rabbi kijiba isaan asirraa oofan achumatti abbaan fedhanitti haa gurguratanii isin warri hin dhageettan warri akka tasaa viidiyoo kana argitan dawaa habashaa hin nyaatina har'allee borullee dawaan habashaa dhukkuba haqa nama fayyisu rabbi guddaadha kan nama fayyisu haakimii dhaqi. Kanaafuu rabbiin dhibee takka hojii buuse dawaa jalatti buuse jedha. Dawaan sun dawaa habashaa osoo hin taane osoo hin marammaramin akkanumaan qiyaasa malee nyaatanii miti haakimii dhaqiitii of marammari. Haakimii dhaqxee yoo dhibee hin qabdu siin jedhan quraana kan kee qara'ii bishaanitti tufi dhugi ija namaa ta'uu danda'a jechuudha. Kana obboleeyyan. Kanaaf shayxaan adda addaatii fi ija namaa ta'uu danda'a. Kanaaf wanni dawaa habashaa nyaattee ufu galaagaltuuf hin jiru obboleettii obboleessa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sabiskiraab godhaa, laayik godhaa, viidiyoo tiyya sana facaasaa nama hunda biraan nagaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.